Okay, yeroo dabre lakkoofsota akkaataa kamiin akka itti walirraa hirrifnu ilaalaa turre. Mm. Okay, wantoota haala dandeebeen baay'ee salphaa godhaa ofuudha yaadna. Jalqaba waan nuti ilaalle lakkoofsota Eh. dijitii lamaa abbaa lama walirraa hirrifne. Aywa. Amma immoo lakkoofsota dijitii lamaa tahee manni takkaa isaa ka jalqaba yoo mana takkaa ka lammadaa irra xiqqaate yeroo akkasii dirqama lakkoofsa biraarraa liqeeffachuun dirqama ta'a jechuudha. Saniif lakkoofsota akkasii ilaallaarra fakkeenyaaf Aywa. mallattoo hir'isuu akkana goona. Amma asitti yeroo laalle manni takkaasaa 7 fi 8 torbarraa 8 hir'isuu deemna. Saniifuu torbarraa 8 torba 8 irra xiqqaa waan ta'eef hin dandeenyu miti. Maal godhuu qabna Mm. jechuudha. Asirraa itti liqeeffanna jechuudha jaha bira. Jaharraa Aywa. fuuneeti takka as keenya kana 17 goonee asitti takka waan irraa kaafneef jecha 5tu nu hafa jechuudha. Saniifuu Ah. 17 irraa 8 jennaan. 17 Ah. irraa 8 yeroo fuune meeqa ta'a? 9 hin ta'u? 9. Ni dhagahama? Aywa ndagahama. Asitti 5 nu hafe. 5 irraa 4 Ah. meeqa ta'a jechuudha? Takka ta'a. Takka. Saniifuu 67 irraa 48 yeroo hirrifte 48 yeroo hirrifte deebisaan isaa meeqa dhufa jechuudha? 19 dhufa. 19. Mm. Saniif wanni yaadachuu qabnu nuti maali jechuudha? Lakkoofsa haala kanaan kan durarraa hir'isuu deemnu sun yoo irra xiqqaate itti ergifachuu danda'uu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf amma lakkoofsa biraa inni si kanne 80 fi 8 hir'isuu 60 fi 9 yoo jenne amma lakkoofsa kun isaan hundinuu lakkoofsota dijitii lamaati beekamaadha. Akka Ah. duraan beeknu sana kaayyannaa 88 as keenya 69 asiin keenya hir'isuu asiin kaa'anna san booda akkanas sirreeffanna. Maal goonaa 8 irraa 9 hogguu hir'ifnu 8 irraa 9 beekamaadha 8 irraa 9 9 irra xiqqaadhaa miti hin danda'amu. Saniif dirqama maal Ah. godhuu qabna jechuudha 8 kanarraa itti liqeeffannee takka as kaa'annee kana 18 goona. Kana 18 gooneeti asitti 7 hambifannaa jechuudha. Mee itti hafuuf Ah. ammaan ta'e. Asitti kana bira hogguuniin takka fidadhe kun 18 ta'a. 18 irraa 9 meeqa ta'a? Sagal. 18 irraa 9 18 irraa 9 9 hin ta'u? Mm. 9 asitti hin barreeffadha. Asitti reefu takka irraa fudheetiin jira 8 irraa 7 naafe miti? Eh. 7 sanirraa hin 6 irraa hir'isa meeqa ta'a jechuudha? Takka. Takka ta'a. Saniifuu lakkoofsa 88 irraa 69 yoo hir'ifne 19tu nu hafa jechuudha. Haala kanaan itti liqeeffachuu kana barachuun dirqama jechuudha. Fakkeenya sadaffaa kan biraa waliin sii dalage amma kaanee 40 fi 6 hir'isuu 20 fi 9 yoo kenname jalqaba maal goona jechuudha. 46 siin barreeffanna 20 fi 9 akkana barreessina haala kana godhanna. Achi booda maal arganna asitti maaltu jira? Mana takkaa kan duraas 6 kan itti aanu ammoo 9 saniifuu 6 irraa 9 hin danda'amu. Dirqama maal godhuu qabna jechuudha. Afur kana bira takka liqeeffanneeti as 16 goonee asitti immoo 3 hambifannaa jechuudha. Ayyee haa goonume. Kun amma asitti meeqaan nu hafe asitti meeqa fudhannaa takka fuuneeti as keenya 16 ta'a. 16 irraa 9 meeqa ta'a? Torba. 7 ta'a. 7 asitti hin barreeffadha. Deebi'ee asitti amma reefu 4 irraa takka irraa fudheetiin jiraa miti meeqaan naafe jechuudha. Sadi. 3 naafe. Ammaan tana 3 irraa 2 fuudha meeqatti hafe jechuudha. Takkaatu hafe jechuudha. Saniifuu
gabaabumatti 46 29 yoo fuune deebisaan isaa 17 ta'a jechuudha. Si galee aannoon? Fakkeenya dabalataa lama siifin dalagaa waan amma booda jiran siif dalagaa deema jechuudha. Itti fufnaa kayetiin asitti 56 hir'isuu 27 fudhadha. Kana maal goona 56 isiniin barreeffadha. Fuudhee 27 niin barreessa. Hir'isuu asiin kaa'adha. 6 irraa 7 meeqa? Maal goona amma? 5 irraa fudhanneetti daballa. 16 akka ta'u. Asitti ammaan tana 6 irraa 7 waan hin danda'amneef asitti 5 irraa fuunee takkaas kaa'annee kana 16 goona. 16 irraa 7. 16 irraa 7. 16 irraa 7. 16 irraa 7 8 hin beeku garuu yaadaman jedhe. Beekamu qabu kaakuu yaadaan jechuun ta'u herreeyni. Taayif digiiga akkas ta'e Yoo takka 16 yaadi irraa jeenya 7 16 irraa 7. qannas 16 irraa 7 qannasnee Har'as wajjaa malee ani hin jiru waan kana. 16 irraa 7. 16 irraa 7 ta'e 8 9. Egaa 9 asii barreessinaa miti. Asitti meeqaan naafe? 4 4 irraa 2. 2 Saniifuu 29 dhufaa jechuudha lakkoofsa kun. Haaya. Kan biraatti hafuunoo fakkeenya biraa 44 hir'isuu 28 yoo kan nuu kenname jalqaba maal godhanna 44 asiin goona 28 itti aansinee barreessina hir'isuu goona jechuudha. Asitti 4 irraa 8 hin danda'amu miti. Asirratti liqeeffanneeti maal goona jechuudha 14 goona. 14 irraa 8 irreefna amman tana. 14 irraa 8 miti. 14 irraa 8 kun 4 irraa 8 egaa kaasanii 7 7 miti akka maal jechuudha. 14 irraa 8 egaa kaasanii 6 natti fakkaata madri. Egaa laal herreega keessa natti fakkaataan hin jiru 6 bakka. 6 akkamitti hirrifte waan akkanaa beekta amma laal kun asitti 14 irraa 8 jettee miti. Gosituma 10 irraa 8 hirrisi. 10 irraa 8 lamaa si hafa miti. Achi ol reefu 4 hin jirtu 4 fi lamaan san walitti hidhaata 6 siita. Saniifuu asitti 14 irraa 8. Oggoo hirrifte meeqa ta'ee 6 ta'e 6 asiin kaadha. Asitti amma meeqaan naaf reefu? 3 Deebiitiin 3 irraa 2 fuudha. Meeqa ta'a? takka ta'a. Saniifuu lakkoofsa kun 16 dhufa jechuudha. Si galee? Amma booda waan jiru hunda isaa sitti dalagaa barreeffatee dalagaa deemtaa? Ishii. 88 hir'isuu 69 itti fufe.
Kuda sagalee barsiisan. Ayyee 19 si dhufe. Mm. Ayyee 19 jettee ni ilaalla. 88 hir'isuu jennee 69 jenna. Aya asitti 8 irraa 9 hin danda'amu. Asitti itti fudhannee 18 goona. 18 irraa 9 9 ta'a. Okay asitti ammaasii 8 irraa takka fuunee jirre 7 nu hafe 7 irraa 6 takka jechuudha. Sirriidha saniifuu 19 sirriidha dhufa. Ayyee kan lammataatti fufe 76 hir'isuu 29 itti fufe kana. Sagal. Sagal. Kuda jaha irraa sagalee gaafa hir'ifne torba. Jaha irraa 2 gaafa hir'ifne afur. Ayyee barsiisan. Ayyee itti fufna. Naayim. 47. Ayyee 47 si dhufe. Ni ilaalla 76 hir'isuu 29 jenne. Ayyaa. Asitti 16 irraa 9 6 irraa 9 hin dandeenyu. Saniifuu 16 goone 16 irraa 9 jennaani. 16 irraa 9 torba ta'a. Asitti 6tu nu hafee 6 irraa 2 4 ta'a jechuudha. Saniifuu 40 fi 7 ta'a sirriidha. 50 fi 4 hir'isuu 19 itti fufne amma. Kuda sagal. Segala pergerakan dan bahu asli kepada negara Afrika. Daftar rasa gerakannya. Daftar rasa gerakan.
shan immoo afurtu jira. Afurarraa tokko yookaan hir'isni lama. Lama 25. Maayii barsiisa. Ayyee tuuf. 25. Ayyee 25 si dhufe. Maayii Ayyee maal goonaa asitti 54 kaayyannaa gasiinee 19 keenyaa afur irraa 9 hin dandeenyu saniif 14 irraa 9 jennaani 14 irraa 9 5 ta'a. Asitti afurii nu hafee afur irraa takka afur irraa takka afurarraa kan ta'u jechuudha. afur irraa takka sadi Ishiirraa fadde wallaan. 35 ta'uu qaba. 35 ta'uu qaba tarreekam. Ayyee Lamatti kabraatiif wanna siif ishee hambise natti fakkaate. maal jedhe? Lamatti hambise natti fakkaate. Asitti afur hambifattee turte afur irraa takka hirrifatte. Soota deemin jarjariin kisee waa dalayitu fuudhi ammaan tana 52 irraa 24 irratti amma. 52 irraa 24. Bahaya. Akkasii godhannee 12 godhannee 12 irraa 4 galmeessina. 12 irraa 4 galmeessina. 8. Saddeetii as immoo afurtu jira. Afur irraa immoo 2 irraa galmeessina. Barsiisaa. Ayyee wala. 28. Ayyee 28 si dhufe. Fuudheetiin asitti 52 qaba. Irrisuu 24 godha. Asitti 2 irraa 4 hin danda'u 12 irraa 4 godha 12 irraa 4 8 ta'a. Deebi'ee asis 4 naafe 4 irraa 2 ammallee 2 ta'a jechuudha. Saniifuu 28 baay'ee bareedaadha. Itti fufii 36 hir'isuu 19. 36. Hir'isuu 19. Ya.
jaha sagal jaha har'isuu tokko fudhannaa tokko biraa fudhannaa kudha jaharraa kudha jaharraa sagal egaa hir'isne torba tokkoof tokkodhaan hir'isa. Ayyee barsiisa. Hayyee meeqa dhufe? Meeqa si dhufe? Torba. Torba jette? Aywa. Torba bicha? Eh, Torba qofa dhufe? Torba qofa ka dhufu hin se'u. Torban dhufu. Irra deddeebitanii dubbiin akkas sirrii hin ta'in misteeka. Irra deebi ilaali, irra deebi Daqiiqa. ilaali. Alaa sagal jahan hir'isume. La as mi'a keenya. Soddomii ja'a jennee 19 goote miti. Yaa Rabbi rahmati kennuun tarraahe. Daqiiqa. Asitti tokko fudhadhe sadii irraa ani fudhadhe lamarraa akka fudhadhe itti godheen adeemsa. Hin dogoggorin kaarri deebi Sadii qalbii irraa takkaan laal. sadii irraa fudhadheennaan torba ta'ee torba asitti immoo lama jira. Tokko naa hir'ise tokko tafa. 17dhaan ta'u. Saniifuu asitti fudhatte 16 goote 16 irraa 9 torba sii ta'e miti. 17 ta'a. Ani akka lamaatti barreesse Sirri. irraanfadhe. Yoo akka lamaatti barreessite takkitti hogguu irraa fuute takka takka ta'a wal qixa ta'a zeeroo dhufa sirrii hoggus torba ta'a. Amma garuu asitti sadiitu naa jira takka hogguun irraa fuudhe lamaatu hafe lamaan irraa takka hogguun fuudhe takka ta'a 17 ta'a Sadii jechuudha. akka lamaatti barreessanii sadiichi maan hin qabadadeen irraanfadhe lamatti hin qabe booda. Okay. Itoof na kabiraati. Arraboota irra hin deebinu arra waan jiru hundi sii galuu qaba kana. Inshaallah. Aya 46 irraa 17 hir'ise amma. Torba jaharraan hir'isuu tokko fudhannaa kudha jaharraa torba torba gaa hir'isnu torba sagale 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 asii immoo sadii irraa torba hir'isnu lama Maayii barsiisa. Aya itti fufi meeqa sii dhufe? 29. Aya 29 jettee jalqaba 46 qabna 17 irraa hir'ifna.
Jaarraa torba. Hin danda'amu. Kudha ja'a goonaa kudha jaarraa torba sagal ta'a. Asitti meeqa hirrifattee meeqa dhiifattee takka irraa fuute sadii si hafe sadiirraa lama meeqa ta'a jechuudha. Sadiirraa takka lama ta'a jechuudha. Kanaafuu 29 sirriidha. Haya gaafii biraa 68 hir'isuu 49 itti fufi. Saddeet. Sagal. Sagalee asii sagal saddeetiin irra waan ta'e tokko ta'e fudhannaa 18 taha. 18 irraa sagalirraa hirrifne sagal sagalee bifa sagalirraa hirrifannaa jaha. Jaharraa tokko fudhannee irra shanitti hafa shanirraa afur hir'isne tokko ta'a. Tokko ta'a. Ayyee barsiisa. 19. Meeqa sii dhufe? 19. Haya 68 qabnaa. Achi booda 49 as kaa'annaa. Fuuleeti 8 irraa 9 hin danda'amu. Asi 18 goonaa. 18 irraa 9 ta'a. Asitti meeqaan nu hafee? 5 irraa 4 takka 19 dhufa jechuudha. Okay. Akkami amma sii gala kun? Inshaallah dhagaa. Hojii manaa siif hin ergaa har'a sandalaydeeti. Boru waan biraati eegalla hir'isuu ta'ee ka dijitii 3 lakkoofsota dijitii 3 qaban walirraa hir'isuu. Tamam.